Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkootiin ni amannaa. Ameen. Bilisaa kan fudhattan bilisumaan kennaa. Wangeelaa Maatiyoos boqonnaa 10:8. Kabajamoota jaallatamoota maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu hordoftoonni wangeeltuubii biyya keessas biyya alaattis argamtan hundumti keessan akkam ooltanii, akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsise Waaqa keenyaaf galanni ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Guyyaa har'aa ayyaana yaadatamanii kabajamanii ulfinnitiin geessan baga wajjumaanuu geenye. Araarsummaan qulqullootaa, eegumsi ergamootaa, eebbi haadha keenya qulqulleetti dubroo Maariyaam, dhiifamni gooftaa keenya uumaa keenya Sillaasee hunduma keenya duukaa haa ta'u. Guyyaa har'aa fedhaa fi jaalala Waaqayyoo yoo ta'e, mata dureen barnoota keenyaa bilisaan kan argattan, bilisaan kan isinii laatamee bilisumaan kennaa jedha. Jecha kana kan dubbate gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Kaayyoo fi karoorri barnoota keenya guyyaa har'aa kennaan Waaqayyoon nuu kenne tajaajila afuuraa keessatti qarshiitti akka hin jijjiirre, imaanaa nutti kenname hojii irra oolchuu akka qabnuuf yaada nu barsiisudha. Gooftaan keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos nu gidduutti argame hunduma keenya akka nu barsiisuu fi akka nu gorsu, akka nutti dubbatu fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Waa'ee barnoota guyyaa har'aa kanaatti gaafa deebinu tola kan isinii kenname toluma laadhaa jedha. Bilisa kan argattan bilisaatiin laadhaa jedha. Bilisa kan jedhame maal jechuudha? Tola kan nuu kenname, tola wanti laannu maalidha? Biyya lafaa irratti wanti tola nu laatame itti fayyadamaa jirru maalidha kan jedhu beekuun barbaachisaa ta'a. Isa kanaatiif guyyaa har'aa kana egaa bilisa isa isinii kenname bilisa laadhaa jedha. Jechi kun kan dubbatame bartoota gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos yeroo sana turaniifidha. Jecha kanas kan dubbate gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Wangeelaa qulqullicha Maatiyoos boqonnaa 10:8 gubbaa irratti akkana jedha. Isaan kan ammoo warra 12 gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos ni ergeeni jedha. Bartoota isaa duuka bu'oota isaa ni ergeenii jedha. Ni ajajeenii jedha. Isaanis tole jechuun ajaja isaa, sagalee isaa dhaga'uudhaan bahanii jiru. Kanaafidha tolo yoo jettan eebba Waaqayyoo nyaattu kan jedhu ajajamuun dirqama kiristaana tokkooti. Akkanas ittiin jedheeni jedha. Karaa warra ahizaabotaa hin deeminaa. Magaalaa isaaniittis hin seeninaa. Irra caala immoo gara mana Israa'el warra ta'an gara badan gara hoolichaatti seenaa jedha. Karaa warra ahizaabotaa hin deeminaa. Gara warra badan warra Israa'elotaa deemaa jedhe. Gara mana warra Israa'elotaa gara hoolota badanitti deemaa jedhe. Hoolota warri jedhaman maatiiwwan Waaqayyoo hidhaa garaagaraa keessa, cubbuu garaagaraa keessa, gochaa hin taane keessatti warra argamanidha. Tiksee dhabuudhaan, nama isaan bobbaasu dhabuudhaan warra badanii jiran gara ummata Waaqayyootti akka deeman gooftaan keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos isaaniitiin ergee jira. Warra dhibame fayyisaa. Mootummaan Waaqayyoo dhiyaatteetti jedhaatii lallabaa. Warra dhibames fayyisaa. Warra du'ee jirus du'aa kaasaa.
warreen qaamonni isaanii burra'ee jirus fayyisaa. Hafuura diinaas baasaa. Bilisaatiin kan fudhattan bilisaatiin kennaa jedha. Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos kennaa fayyisuu, kennaa barsiisuu, hafuura hamaa irratti humna argachuu bartoota isaaf duuka bu'oota isaatii gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos laatee jira. Hunda dursaa luboonni keenya, tajaajiltoonni keenya, beektonni mana amantaa kanatti amanuu kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Fannoo Waaqayyo qabatanitti fayyisummaa fannootti amanu. Kana gaafa jennu meeqan isaanii ittiin fayyisaa jiru cuuphuudhaan, barsiisuudhaan, warra dhibameef kadhannaa godhanii dibata dibuudhaan meeqan keenyatu fayyisaa jirra. Bara kana keessa namni tokko yoo cuuphe, yoo hafuura hamaa baase maqaa addaatu kennamaafi. Maqaa addaatu laatamaafi. Hafuura kana baasuu kan danda'e dha'iinsaan yookiin immoo matatiidhaan yookiin immoo xonqolaadhaan namoonni jedhan baay'oolii isaanii jiru. Keessumaa abbooliin ga'een keenya maal fakkaata kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Warra dhibame, warra hafuura hamaatiin qabame, rakkoo garaagaraa keessatti warra argamu, fayyisaa, warra ija hin qabne, warra kufanii jiran, warra dagatamanii jiran yaadadhaa fayyisaa jedhe gooftaan keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos dirqama kanatti laateera. Guyyaa har'aa kana barnoota kanaatiin wal qabatee, sagalee kanaatiin wal qabatee duuka bu'oonni gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos barsiisuudhaaf, gorsuudhaaf gooftaa keenyarraa imaanaa qabatanii ba'anii jiru. Warri duuka bu'oota bakka buunee jirru har'a maal fakkaannaa kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Kanaatiin wal qabatee tajaajila keenya keessatti maaltu nurraa barbaachisa? Keessumaa gaabbii keessatti qarshii meeqa kaffalleetu gaabbii galuu kan mallu? Qarshii meeqadha kaffaluu kan qabnu? Dhugumatti kanarratti waan murteessaa tokko, waan barbaachisaa tokko qabadhee dhufeetan jira. Barnoota kana hanga dhumaatti yoo hordoftan waa baay'ee waliitiin ilaaluu, waliitiin barachuu dandeenya. Bilisa jechuun dhamaatii malee, dadhabbii malee, xaarii malee waan nu kenname sana fudhachuudha. Aangoo hidhuu, aangoo hiikuu kana, hafuura hamaa baasuu kana, barsiisuu kana eenyullee qarshiin kan fudhate hin jiru. Saba Waaqayyoo baay'ooliin keessan kennaa garaagaraa qabdu. Inni kaan hin faarfata, inni kaan kennaa kadhannaa qaba, inni kaan kennaa gargaarsa Waaqayyootiin fayyisuu danda'a. Inni kaan immoo kennaa faarfachuu, inni kaan kennaa qaddasuu, tajaajiluu, bulchuu, hoogganuu ni qaba. Wanti hunduu kennaa Waaqayyoo malee kan ta'u hin jiru. Luboonni kennaan isaan qaban isa kanadha. Garuu akkuma beektan yuutuubii kanarratti luboonni abbooliin jiraachuu dhiisu malu. Isiniif immoo barnoota guddaa akka ta'uudhaaf yeroo baay'ee keessa koo kan deddeebi'u waan guddaa tokko, yaada guddaa tokko qabadheen dhufe. Innis maalidha? Gaabbiin kan wal qabate kaffaltii kaffalamuun kan wal qabate hubachuu wanti qabnu, wanti muraasni, wanti murteessaan tokko ni jira. Luboonni fannoo kana tolaan kan argatan, luboonni aangoo lubummaa tolaan kan argatan. Dhugumatti ani gaafa luba ta'u qarshii laadhee miti luba kanan ta'e, bilisaan luba ta'e. Phaaphaasichi aangoo lubummaa kana gaafa naa kennu
qarshii isaaf kaffaleetan miti aangoo kana kan naa kenne bilisa naa laate. Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos duuka bu'oota isaa bartoota isaa gaafa muuduun lama lama taasisuudhaan kutaa lallaba garaa garaatti gaafa isaan ergu qarshiidhaan miti bilisaani. Hojii afura diinaa akka baasaniidhaaf Waaqayyo bilisaan isaan erge. Warra dhibame kadhannaa godhanii dibata dibanii akka fayyisaniif Waaqayyo bilisa isaan erge. Garuu meeqa kaffalaa jirraa kan jedhu immoo baruun barbaachisaadha. Gatiin gaabbii meeqadha? Mata dureen barnoota keenyaa gatiin gaabbii meeqadha jedha. Qarshii 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 isaa ol herreeguu dandeenya. Birri baay'ee jira. Lakkoofsa hedduu jira. Namoonni baay'een keenya kana beekuun barbaachisaadha. Biyya keessas biyya keettis warri argamnu gaabbii gaafa gallu wanti baruu qabnu baay'ee isaatu jira. Ammaaf ergaa karaa haa dabarsuyyuu malee barnoota walitti fufiinsa dhimma gaabbii adeemsa gaabbii akkaataa gaabbii ittiin galuu mallu eenyu biratti yooma akkamitti akka gallu barumsa bal'aa karaa YouTube nu eegaa yeroo dhiyootti fideen dhufa. Garuu amma namoonni baay'een gaabbii koo xumureeraa maaltu narraa barbaachisa? Gaabbii koo xumureeraa maalin kaffalaa kan jedhan. Gaafa xumuran qarshii qabataniis kan dhufan jiru. Birrii maalidha gaafa jennuuni qarshii ittiin gaabbii galle. Birrii ittiin gaabbii galle. Lubichi dhugumatti gaabbii qarshiidhaan gashe taanaan sirri miti. Sirrachuu mala. Isinis kana beekuun barbaachisaadha. Gatiin gaabbii meeqadha? Qarshii meeqaani gaabbii kan gallu saba Waaqayyo? Birrii meeqaan namoonni gaabbii galaa kan jiran? Isin gaabbiidhaaf qarshii meeqa kaffaltanii jirtu? Koomentii jalatti naa kaa'uu dandeessu gabaabsitanii. Amma garuu bilisadha. Bilisa akkana gaafa jennu gaafan gaabbii galee qarshii meeqan kaffalaa? Birrii meeqan laadhaa? Jettanii warri yaaddan hanga ammaatti gaabbiidhaaf taariifni hin ba'ee gara fuulduraatti hin ba'a yoo ta'e taariifa isaanitti himuu dandeenya. Gaabbiin taariifa hin qabu. Gaabbiin kaffaltii hin qabu. Gaabbiin qarshiidhaan hin bitamu. Baay'ooliin keenya kanaaf baay'ee gowwoomaa jirra. Kana bira darbee obboloonni keenya gara Arabaa gaafa dhufan qeedara cuuphamtaa qarshii amma kanaa fidii. Qarshii kuma amma kanaa kaffalii. Yeroo jedhan ni dhageenya. Asirrattis waa tokko dubbadhee darbuun barbaada. Obboloonni alarraa gara keessaa dhuftan abbaa gaabbii qabdu yoo ta'e abbaan gaabbii keessan kadhannaa godhee qeedara isin cuuphuu dirqama ta'a. As keessatti kaffaltiin tajaajilaaf kaffalamuu fi kaffaltiin kallattiidhaan tajaajila arganne sanaa laatamu garaagartummaa qaba. Fakkeenyaatiif gara abbaa tokkoo deemnee mana amantaa ijaarsisaa jiru yoo ta'e qeedara nu cuuphanii nu xammaqanii mana amantaa kanaaf qarshii amma kana hin barbaachisa kaffalii naga'ee seeraatiin hodhu yoo jedhanii inni kun sirriidha. Inni kun dirqamadha. Namni tokko soomee sagadee erga gaabbii galeen booda badiinsaadhaa dhiqame kadhannaan qalbii jijjiirrannaa kadhannaan hiikaa fitaa zawoolliin kadhannaa godhamee fi gatii badii isaa adabamuu kan qabu hiyyeessaaf laadhu jedha yoo ta'e abbaan kun sirriidha. Mana amantaa kanaaf kaffali fidi hoo naga'ee siifan kutaa yoo jedha ta'e kun dhuguma kennaa isiniif kennama qosoqosaa isiniif banama kadhadhaanii argattu jedha. Kun sirriidha. Kanaan alatti garuu qarshii kuma amma kana naaf laattu malee gaabbii isin galchuu warri jedhan jiru taanaan gaafa gaabbii galuu dhaqnu qarshii amma kana fidi jedhu taanaan sirri miti. Dhugumatti warri akkana raawwatan yoo jiraatan utoo gara laphee isaanitti deebi'anii gaariidha. Inni biraan lubichi imaanaa saba kana eeguu saba kana barsiisuu aangoo kana fannoo kana gaafa argatu Waaqayyoon imaanaatti laateera. Imaanaas dagachuu hin qabu. Warri imaanaa keenya daganne yoo jiraanne imaanaa keessan eegaa. Raajii Hisqeel
boqonnaa 3 lakkoofsa 19 irratti waan jiru isiniifan dubbisa. Aangoon lubootaa maal akka ta'e waliitiin ni ilaalla. Raajii Hisqeel boqonnaa 3 lakkoofsa 18 gubbaa irratti akkana jedha. Inni cubbamaa waa'ee cubbuu isaa yoo akeekkachiisuu baatte, yoo itti himuu baatte, cubbamaan sun cubbuu isaatiin ni du'aa jedha. ኃጢአተኛ ኃጢአቱን ካላስጠነቀቅከው፣ ካልነገርከው፣ ካልመከርከው ነመ ጩቡ ሆጀቱ ነመ የከራወቱ ዋዬ የከሳሰና ለክዲሲ ጎቻንኬ ስሪ ሚቲ ወንትራ ወቻ ጅርቱ ሱን ጋሪ ሚቲ jettee yoo itti himuu baatte namichi cubbamaa sun cubbuu isaatiin ni du'aa jedha. Cubbuu isaatiin ni du'a. Kanaafidha luboonni yeroo baay'ee gaabbii galaa Waaqayyootti araaramaa, gara Waaqayyootti deebi'aa, lubbuu keessaniif jireenya bara baraa argattu jedhanii luboonni kan isaan barsiisan imaanaa itti kenname sana jalaa ba'uuf akka itti hin gaafatamneefidha. Dirqama abbummaa, dirqama aangootti laatame waan qabanidhaaf namicha cubbuu qabu sana waa'ee cubbuu isaa yoo akeekkachiisuu baatte, waa'ee cubbuu isaa yoo itti himuu baatte, namichi sun cubbuu isaatiin ni du'a. Dhiiga isaa garuu harka keetiin barbaada. Damuun ግን ካንተ እፈልጋለሁ። nama cubbamaa sana akeekkachiisu yoo baatte, waa'ee cubbuu isaa yoo itti himuu baatte, yoo barsiisuu baatte, yoo gorsuu baatte, gatii cubbuu isaatiif namni kun ni du'a, dhiiga isaa garuu sirraatiin barbaadaa jedha. Kanaaf saba Waaqayyoo gatiin gaabbii meeqadha? Mata dureen keenya isa kanadha. Gatiin gaabbii meeqadha? Tolaan kan fudhattan tolaan kenna. Bilisaan kan argattan bilisa laadhaa. Ajja gooftaa keenyaati. Asirratti ilmoon tokko abbaadhaaf maal gochuu maltii kan jedhu immoo beekuun barbaachisaadha. Dirqama mitiin fedhadha. Jaalala keenyadha inni. Fakkeenyaaf mucaan tokko gaabbii galtee abbaa ishii biratti barattee kadhannaa xumuraa taasisee fi yoo gaabbii bitte, qoobii yoo bitte, naxalaa yoo bitte, waan biraa fedha isheetiin yoo goote, waan dandeessu yoo goote hin dhorkamtu. Garuu dirqamadha gaabii naa biti, naxalaa naa biti, uffata naa kenni jedhama taanaan bilisaan arganne, bilisaan kennina. Abbaa kanaaf waan laatameef mo'achuu hin qabu. Waan dhabeefis immoo qarshii gaafachuu hin qabu. Bilisaan arganne, bilisaatiin kan nuti jiraannu. Kana beekuun barbaachisaadha saba Waaqayyo. Wangeela Maatiyos Yohaannis boqonnaa 21 gubbaa irratti Simoon Phexros yaa ilma Yoona na jaalattaa jedhe gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos. Jaalala akkamii laata? Namoonni jaalala akkamii wal jaalatu? Isin jaalala akkamii wal jaalattu? Hiriyoota keessaniitiin yookiin immoo namoota wal bira jirtaniin jaalala akkamii wal jaalattu bara kana keessa? Deebisaa isinii fanniisa. Jaalalli bara keenyaa jaalala arrabaa, sobaan siifan du'aa, sobaan siifan cabaa, sobaan akkasan sii ta'aa kan jedhamudha. Jaalalli Kiristoos garuu hanga du'aatti. Ammas Simoon Phexros ilma Yoonaadhaaf na jaalattaayii kan jedhe hanga du'aatti akka inni jaalatuufidha. Na jaalattaayii gaafa jedhu eeyyeen yaa gooftaa sin jaaladhaa jedhe. Lammata gaafate eeyyeen yaa gooftaa ammas sin jaaladhaa jedhe. Sadaffaa gaafate eeyyeen yaa gooftaa ammas sin jaaladhaa ittiin jedhe. Hoolota koo eegi. Xixiqqoo, giddugaleessa, gurguddaa jechuudhaan sadarkaa saditti hoolota warra jedhaman kiristaanota sadarkaa sadirra jiran, xixiqqoo warra jedhaman ganaa sadarkaa guddinaatti warra hin dhufne, afuuraan warra hin bilchaanne, hubannoo warra hin qabne, ogummaan beekumsi warra isaan hafu, giddu galeessi immoo beekaas miti wallaalaas miti jechaadha.
gurguddoo warri jedhaman warra afuraan beekumsaadhaan guddate isaan kana hundumaa eegichi hin barbaachisa. Namni Waaqayyoon jaalatu hoolaa Kiristoos ni eega. Nuti hoolota Waaqayyoodha. Kanaaf gooftaan keenya iyyuu wangeela Yohaannis gubbaa irratti ani tiksee hoolaati. Hoolonni sagalee koo ni beeku, na hordofus jedhee kan dubbateef isa kanadha. Kanaaf egaa gubbaa irra kan jirtu Yerusaalem ishee gubbaatti bilisummaadhaan akka jiraannuudhaaf bilisummaa nuu kenneera. Galaatiyaa boqonnaa 4:26 gubbaa irratti Yerusaalem ishee olitti bilisummaan akka jiraannuuf bilisummaan nuuf kennamee jedha. Bilisummaadhaan dhamaatii malee kaffaltii malee akka jiraannuudhaaf waa tokkoon isinii kaasa. Qilleensa baasannee galchinu, bishaan, aduu, ganna, bokkaatti otoo kaffaltii kaffallee meeqan keenya kana hundumaatti kaffalee jiraachuu danda'a? Kan namaa kan ta'e hundatti hin kaffalama. Namni garuu kan isaa hin qabu kan Waaqayyootti kaffalsiisa. Waaqayyo kan isaa kan ta'e hunduma tola laate, aduun toladha. Ganni, bonni, bishaan, wantoonni hundumtuu ilma namaa barbaachisan hundumtuu bilisa kennamanii jiru. Kanaaf tola kan argattan tola kennaa malee qarshiidhaan gaabbiin hin galamu. Ergaa jedhu guyyaa har'a qabannee kan dhufne waa baay'ee namoonni baay'een keessan qarshiin keessan sin jalaa nyaatamee jira sababa gaabbiitti. Qarshii amma kana kaffaltu malee hin ta'uu, dirqama birrii amma kanaaf laattu malee gaabbii sin galchuu, waan akkasii ta'e malee akkasiif hin godhuu kan jedhan, qeedara sin xammaqu qarshii amma kanaa kaffalte malee kan jedhan baay'ee sana jiru. Inni biraan Galaatiyaa boqonnaa 5:1 gubbaa irratti bilisummaan akka jiraannuudhaaf Kiristoos bilisummaadhaan bittaadhaan nu baase. Bilisummaan nu baase. Bilisummaan akka jiraannuuf Waaqayyo bilisummaan nu baase. Egaa cimaa dhaabadhaa irra deebuudhaan wanjoo garbummaatiin hin qabaminaa jechuudhaan Galaatiyaa boqonnaa 5:1 gubbaa irratti Kiristoos bilisummaa nu laateera. Bilisummaadhaan deddeebina. Lammata isin garuu wanjoo garbummaatti hin qabaminaa jedha. Wanjoo maalitti garbummaatti hin qabaminaa? Kiristoos bilisummaa nuu kenneera waan ta'eedhaaf. Bilisummaan jiraachuu, deddeebuu, kadhateeffachuu, soomuu, sagaduu, gaabbii galuu, gara lubaa deemu, mana amantaa deemu, qaddasiisu, baanee galuu, buunee ba'uu, dhamaanee argannu bilisummaan nuu kennamee jira. Isin immoo wanjoo garbummaatti lammata hin galiinaa, hin qabaminaa jedhee gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos ni dubbata. Inni biraan ergaa Yaaqoob boqonnaa 2:12 gubbaa irratti bilisummaadhaan seera murtoo ni simatu. Bilisummaadhaan seera murtoo ni simatu. Dirqama miti. Fayyuudhaaf bilisummaan nuu kennameera. Soomuudhaaf bilisummaan nuu kennameera. Sagaduudhaaf bilisummaan nuu kennameera. Kanaatiin murtoo kana kan argannu. Namootattis immoo akkuma kana dubbadhaa. Akkuma kanas raawwadhaa jechuudhaan Galaatiyaa irratti barraa'ee ni arganna hundumti keenya. Bilisaatiin kan argattan. Bilisaan kennaa qarshiin otoo hin ta'in. Kaffaltiin otoo hin ta'in. Jireenya keenya bilisaan nu kenna. Aangoo keenya bilisaan nu kenna. Lubummaa kana bilisummaan arganne qarshiidhaan miti. Isarraa arganne tola. Isarraa dhaalle bilisaan. Kanaaf tajaajila keenya keessatti abbooliin yoo dhageenya ta'e minaalbaat as keessallee abbooliin jiru jedhee yaadu isin obboloota koodhaa baay'ooliin keessan garuu nu fayyada. Hubachuun barbaachisaadha. Gara luba tokkoo gaafa dhaqxan meeqan kaffala laata qarshiin isaa meeqadha gatiin gaabbii. Gaabbiin taarifa hin qabu, birriis hin qabu, kaffaltiis hin qabu, toladhaa, tola argannaa. Kana bira darbee garuu abbaa gaabbii keenya waan jaalannuuf, waan nu tajaajiluuf, abbaa keenya waan ta'eedhaaf wanti gochuu fi mallu yoo jiraate fedha keenyaan kan isaaf taasisnudha. Malee bilisaan dirqamaan miti. Inni biraan jaalalaan deddeebina. Gorsa abbaa keenyaa dhageenye gaabbii galleetti fayyina. Kanatti shakkiin hin qabnu. Seeraa fi sirna mana amantaa keenya raawwattu keessatti shakkii tokkollee, sodaa tokkollee, mufii tokkollee hin qabu. Amani malee hin sodaatinidha.
Waaqayyoon karaa lubootaa kadhannaa keenya nuu fudhataa. Badii keenya nurraa haqaa. Nutis gaabbii gallee yoo isaanitti himanne ni qulqulloofnaa. Parsantii 100 shakkii tokko illee hin qabnu. Gara lubaa deemaati. Mataa keessan lubatti agarsiisaa. Wangeela Luqaas boqonnaa 18. Gara eenyu deemaa? Gara lubaa deemaa. Kan ajaje gooftaa keenya nama miti. Ofiisaa jecha isaatiin gochaa isaatiin fayyisuu kan danda'u luba bira dhaqaatii gaabbii keessan mataa keessan of agarsiisaa. Ittiin jedhu Wangeela Luqaas boqonnaa 18. Gubbaa gaafa laallu gatiin gaabbii meeqadha? Gatiin gaabbii tola, bilisa, tola gaabbii galla, tola kadhannaasaa arganna. Qarshii malee gaabbii hin galtu, qarshii malee siracha'uu hin danda'u, qeedara siin xammaquu warri jedhan. Obboloonni keenya Arabaa dhufan gaafa biyya keetti galan qeedara xammaqatanii lammii kiristaanatti da'amu. Maaliif? Nyaata isaanii nyaachuun, isaan faana jiraachuun, sooma gatuun, wanta hundumaa isaan faana jiraachuun gaarii waan hin turreef kan amane warra namanne walii walitti dhufeenya waan hin qabneedhaaf qeedara xammaqatanii gara mana amantaa dhufanii kadhannaan taasifamaa fi minaalbaat tajaajilaatiif waan qabatamaa nagayeedhaan risiitiidhaan kaffalamu yoo ta'e mana amantaa ijaaramuudhaaf rakkoo mana amantaa sana agarree nutis gaafa dhufnee gaabbii keenya gallee qeedara xammaqannu mana amantaa gargaaramuu qabaa jennee yoo murteessine kun fedha keenyaatiin eebbatti arganna. Yoo kana ta'uu baate garuu dirqama miti gatiin gaabbii meeqadhaa? Hanga ammaattis hin beeku. Namarraas birrii gaabbiidhaaf fudhannees kaffalchiisnees hin beeknu. Hundumti keessan kana beektanii wantoota akkasii kana wanta danqaa ta'an gaaffii nama ta'an kana hundumaa karaa wangeeltuubii nu gaafachuu dandeessu. Waliin taane mixiin wal qabattee laga ceetii akkuma jedhamu wal qabannee wal gargaarree amantii keenya tawaahidootti cimnee araarsummaadha keenya qulqulleetti biroo maaramitti amannee waadaa qulqullootaatti amannee fannoon saballi humna waaqayyootiin ni fayyisaa. Abbooliin keenya kadhannaa keenya gara waaqayyootti ol nu baasu. Gara lubaa dhaqnee cubbuu keenya yoo himan ni fayyina shakkii hin qabnu. Kennaan waaqa arbaa arjummaan hafuura qulqulluu dhiifamni gooftaa keenya Sillaasee araarsummaadha keenya eegamsi ergamootaa hunduma keessan duukaa haa ta'u. Waaqayyoon isin haa eegu, Waaqayyoon isin haa eebbisu. Waan hamaarraa waan badaarraa Waaqayyoon isin haa eegu. Nagaan baate nagaatiin gala. Jajjabaadhaa. Sooma nagaa, sooma eebbaa hunduma keenya nuuf haa taasisu.